Akkam jirtu hordoftoota keenya kun qophii Gombisaa Ogeeyyii. Qophiin Gombisaa Ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyii garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayitii ONN isiniif dhiyeessa. Qophii kan karaa YouTube yookiin Facebookidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayikii gochuu yookiin immoo sheer gochuus hin dagatinaa. Qopheessaan Solomon Namarraati. Waamicha kabaja guyyaa waboo jiraattota Toorontoo fi naannoo ishii maraaf. Konyaan mul'isa abbaa gadaa haala adda ta'een kabaja guyyaa waboo qopheessuuf qophii isaa xumuree jira. Guyyaa kana jaalli Billoo Garbii miseensi gumii sabaa fi itti gaafatamaan birkii jaarmaya biyya alaa ibsa bal'aa haala yeroo irratti nuu kennuuf qophaa'aa jira. Kanaafuu koottaa waan barbaaddan gaafadhaa dhugaa jirtu bara. Guyyaan ammajii takka bara 2019 iddoon waajjira waldaa hawaasa Oromoo yeroon sa'a 3 waaree booda. Konyaa mul'isa abbaa gadaa horaa bulaa. Akkam jirtu daawwattoota ONN baga nagaadhaan dhuftanii isiniin jenna. Kun qophii Gombisaa Ogeeyyiiti. Qophiin Gombisaa Ogeeyyii yeroo garaagariitti namoota garaagarii haasofsiisuudhaan haala yeroo irrattis dhimma aadaa irrattis haala garaagariitti qophii garaagarii isiniif dhiyeessa. Aan qonna qopheessa isinii dhiyeessu Solomon Namarraati. Guyyaa har'aa kana haala yeroo naannoo amma Oromiyaa keessa jiru keessatti, haala uummatii yaaddaa jiru keessatti, haala dibbee waraanaa gaggeeffamaa jiru kana maal akka inni fakkaatuu fi bu'aan isaa maali? Barbaachisaadha moo barbaachisaa miti isa jedhu sana namoota waan kana irratti marii geggeessuudhaan na gargaaranii nama lama qabadhee dhiyaadheera. Isaanis orruma isin dura beektanii inni tokkoffaa Dr. Beenyaa Dhugaasaati. Inni lammaffaa immoo obbo Israa'el Sobbooqaati. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegde Solomon. Tole egaa obbolaa koo akkuma haala amma jiru kana hordofaa jirtanitti amma naannoon Oromiyaa yaaddoo keessa kan inni jiru. Yaaddoon kun maa'inni wal dhabiinsa adda bilisummaa Oromoodhaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa yookiin OPDO gidduu jiru irraa kan ka'e uummati yaaddoo keessatti kufee jira jechaadha. Kun immoo labsiin garaagarii dhiyaataa jira. Adda bilisummaa Oromoos karaa isaatiin waraanni yoo isinitti baname akka isaan ofirraa eeganii mootummaanis immoo tarkaanfii barbaachise fudhadha nagaa eegsisuudhaan kan jedhuudhaan dibbee waraanaa akka reebaa jiru argitan jechaadha. Amma kuni yeroo teessanii ilaaltanii waraana banuun Oromoon Oromoo irratti waraana banuun walirratti waraana banuun waggaa 27 darbe argitaniitu dabartan. Uummati keenya argeera, gidiraa argeera, uummati dargaggeessi dhumeera. Inni kaan jireenya dhabee dhukkuba garaagariitiin nu biraa dhume hiriyoota baay'ee qabna jechaadha. Warri kaan hiriyoonni baay'een immoo bakka isaan boonnamnee jirutu jira. Warri kaan bakkeetti bineensi nyaatee warri kaan miilli irraa ciccitee mana hidhaa keessa waggaa 25 ta'anii kan ba'antu jiru. Jireenyi isaanii harkaa badee jireenyi dhukkubaan waan garaagariin miidhamanii jiru. Inni qotee buluu gaashaan qotee gashachuu dadhabee, inni nagadee nagadesaa gaashaan nagadee jiraachuu dadhabee, inni barate gaashaan barachuu dadhabee, gidiraa meeqaaf uummati biyyaa fottokee biyyaa ba'aa rakkataa yeroo jiru kana keessatti hafuura baafanne jedhee yeroo uummati gammachuun dhufu keessatti qabsoo hadhooftuu darbe kana keessatti dhiigi meeqatti dhangala'eetti waraagame kana fuudhanii dirree waraanaa fakkeessuudhaa fi waraana banuudhaa fi dibbee reebuuni kun gaarummaa qaba. Akkamitti ilaaltu mee isin barbaachisaadha jettanii yaaddu mee Dr. Beenyaa irraa jalqabaa. Galatoome obbo Solomon carraa kana nuu kennuu kennaafi. Beektaa uummata warra biyya jiru har'aa borutti guyyaa hundumaa rakkina argu qofaa miti. Uni warra ala jirru nu gaddisiiseera, nu yaaddesseera. Beektee hiriyoota hedduu qabna. Warroota balaa adda addaa keessa bahanii dhufan. Baqannaa adda addaa keessa bahanii dhufan. Dheebuu rakkina hedduu keessa bahanii dhufan. Hedduu isaan argineerra. Kanarraa kan ka'e beektee waraanni maal akka fidu ni beekna argineerra. Yookiin immoo personal level waa'ee fayyaa biyya sanaa hordofuun ayyaala hamman danda'etti ragaa hedduun qaba.
waraanni dhukkuba wajjin akka dhufu. Dhukkubni hiyyuma wajjin akka dhufu. Hiyyumni badii wajjin akka dhufu. Dhagaa hedduun qaba. Kanaafuu diteelii isaa booddessi kaasa. Kanaafuu waraanni amma walitti himamaa jiru kun gonkumaa fudhataman qabu. Eenyuufuu bu'aan kennu balaa malee. Kanaaf ani jalqabuma irraa jalqabeen isaaniif kaasuu jalqabu. Eenyuyyuu wanta bu'aa hin arganneef waraanni kun dibbee waraanaa kun dhaabachuutu itti jira. No excuse waraanni kun dibbee waraanaa kun dhaabachuutu itti jira. Uummanni keenya kanarraa balaa malee bu'aa hin argatu hin jiru. Paartiin eenyuyyuu kanarraan bu'aa argatu wanta hin jiraanneef dibbeen waraanaa kun dhaabbachuun itti jira hin jedhuun jalqabuma irraa kaasuu barbaada. Diteelii isa booddesitan ta'e. Obbo Israa'el akkamitti ilaaltame? Miyuutu gooteerta. Galatoomi Solomon waraanni bara 17 ituu wayyaaneen aangootti dhufini adeemaa ture TPLF OLF fi Shaabiyaa gidduu Shaabiyaa irratti waraana dargiin banee tureen. Inni suni dargiin aangoo irraa bu'ee jarri sadan gara mootummaa ce'umsaa ijaaruutti deebi'anii ergasii booddee mootummaa ce'umsaa irraati adda bilisummaa Oromoo ergii dhiibamee bahee booddee waggaa 27 darbe immoo TPLF yookiin wayyaanee fi Oromoo gidduutti waraanni bara 27 adeemsifamaa ture. Inni ammaa kun egaati adda. Inni duraanii mootummaa biyyattii bulchu aangoo kana of harkaa qabutti mootummaa TPLF wajjin adda bilisummaa Oromoo yookiin uummati Oromoo lola adeemsisaa ture xumureeti amma qabsoo uummataatiin warri aangoorra jiran Oromoota. Egaati lollisichi yoos lolatu deema ta'e yoo rukutuu yookiin walitti lola banuutu adeema ta'e lollisichi adeemu lola Oromoo lamaan gidduutti ta'uudha jechuudhaan. Kanaafiyyuu lola Oromoo lama gidduutti adeemu kanarratti kan mo'us kan mo'atamus hin jiru jechuudha. Maal jechuudha kuni haala jiru amma haalli biyya Oromoo keessa jiru manni barnootaa bakka baay'eetti manni barnootaa keessumaayyuu lixa Wallaggaa Booranaaf karaa Harargee kana bakka naannoo adda addaa Baaleen dabalatee bakka baay'eetti manni barnootaa banaamti daldalataan akka gaariitti ba'ee galaa hin jiru daldalachaa hin jiru qotee bulaan qonnaa akka jibbuu ta'eera namuu hojii jibbeera barattooti mana barnootaa hin jiranii yeroo yerootti karaan akka cufamaa ture hundumti keenya iyyuu ni beekna kan wanti ergii ji'a 7 darbe as wanti haalli jiru waan fooyya'e haa fakkaatu malee wanti fooyya'e wanta jiru hin fakkaatu maaliif ammallee bosona keessa hidhatee humni hidhatee socho'u bosona keessa jira sanaaf mootummaan fala hin barbaanne sanaaf adda bilisummaa Oromoollee fala hin barbaanne jechuudha. Kanaafiyyuu lolli yoo ni adeema ta'e yoo lolli hin geggeeffama ta'e lola Oromoo lamaan gidduutti geggeeffamu kanarraati kan bu'aa argatus yookiin kan kasaarus hin jiru kan mo'u yookiin kan mo'atamu hin jiru lachuuyyuu wal fudhatanii baduuf deemu jechuudha. Kun Oromoof qaaniidha. Seenaa biyyattii kanaa keessatti biyyattii kana jigsuudhaaf adeemaa jechuudha. Wanti kun Oromoo qaanfachiisaa jechuudha. Akka kanaan itti fufataanaan yoo falli hin barbaadamuuf ta'e haalli kun tasgabbaa'ee jarreen meeshaa baatanii bosona keessa jiran akkuma kanaan dura jedhame kaampiitti galanii hojii dirqama gara biraa irratti hoo hin bobba'an ta'e haalli kun sodaachisaa fokkisaa Oromoof seenaa Oromoo keessatti waan gadhee tokko as adeemaa jira. Haala kana dafanii hatattamaan fooyyessuun barbaachisaadha. Dr. Beenyaa amma innaa teessee gidduu kana innaa dhageessee wanti isaan irratti walii galan egaa adda ba'aa dhufeera. Amma tokko isa keessaati waraana amma ishuma guddaa kan ta'ee jiru waraana adda bilisummaa Oromoo
kaambiitti galee kaambii jiru sana keessatti wanti barbaachise achitti godhamee garee lachanuun iyyuu koree dhaabbatanii waan kana akka isaan geggeessan ture jechaadha. Amma keessaa iyyuu manguddoonni waraana adda bilisummaa Oromoo keessa dhiya Oromiyaa deemanii deebi'an kan isaan rekomandii godhan keessaati akka namoota achi tures biraas dhageetti miidiyaa irratti kan haasa'amu. Atattamaan waraana kana bakki barbaadame bakka jiru sanatti jeneraalonni bakka isaan jiranitti bakki barbaadame qophaa'ee garee lachanuu adda bilisummaa Oromoo OPDO keessaati bakka bu'ee mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa jechuudha. Bakka bu'anii waan kana fixatanii karaarra buusanii gara dhimmi isaa barbaachisutti akka deemu kan jedhudha jecha. Isarra immoo darbee Daawit Ibsaa hooggansi adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya kana kan isaan dubbatanii waraanni kun waraana naannoo Oromiyaa dhaaba kamirraayyuu bilisa bifa ta'e akka inni naannoo Oromiyaa gara fuula duraatti eegu irratti walii gallee kan ammoo kan gufachiisee mootummaadhumaa jedhanii gara mootummaatti yeroo isaanii komee kaasan argitu. Kana keessaa fakkeenyaaf komee keessaati waa'een uummata waraana Eertiraatii dhufee akkamittiin adda bilisummaa Oromoo dhaqee hin quunnamuu didee akka dhowwanii rakkina garaagariitu jira kan jedhanii kana waraanni immoo kana dhageetu rakkina kana fidaa jira kan jedhantu jira. Maali kun amma rakkina maal guddaa maal qaba mootummaan Oromiyaa haala kana mijeessee biyya Oromiyaa naannoo Oromiyaa kan eegu waraana haa ta'u jedhamee edda yaadama ta'e bakki qophaa'ee waraanni kun galee sirnaan leenjifamee bahuudha. Maal rakkina qaba kun amma maaltu rakkina itti yaadama maaltu ta'aa jira? Obbo Solomon, waa'ee militarii yeroo baay'eedhaaf wal lolaa ture yoggaa walitti fiddu waan salphaa miti. Jalquma warraa yoggaa jalqabanii kana arguun isaaniitu ture. Saayikooloojii namaati kun beekte han eenyu warra keezii kana miti. Addunyaanuma keessatti waraanni wal waraanaa ture shakkii walirraa qabu sana darbee hiriyyummaa, firummaa, kollegiyaalitii isa jedhan sana wajjin isa fiduudhaaf yeroo fixa. Kanaafuu jalqabuma warra hangachuun isaaniitti ture transitional period. Akkamittiin callumannee fuunee walitti finnaan suni hin hojjetu balaa guddaa qaba. Hannuyi diilii gochaa jirru waraana wal adamsaa turedha. Wanta wal adamsaa turaniif har'umaa kaanee walitti finnaan kun hin ta'u. Transitional period qabaachuun itti jira. Keezii South Afrikaa tokkoon sinii kaasuu barbaada. South Afrikaatti maal godhanni? Waraanni ANC mootummaan South Afrikaa yoggaa riifoormii godhu walitti fidani. Yoggaa walitti fidani callumaadhanii asii fuudhanii walitti dabaluu miti. Transitional period kennanii fi militaariin ANC kaampii isaa keessatti qopheessuun isaanis ture kaambiitti geeshanii. Maal qopheessu? Militaariin faranjiin oonigootuun South Afrikaan oonigootuun yaada isaan qaban maal fakkaata? Ilaalchi isaanii maal fakkaata? Yoggaa dhaqxan maal feesii gootu? Maal feesiin gootan? Jedhan isaan qopheessaa turan. Warra Saanni Garbii militarii South Afrikaa sanas immoo warri guruppii waraana keessaa dhufu kun ilaalchi isaanii maali? Yoggaa walitti dhuftan maal argitu? Maaltu immoo siminqisiisuun mala. Kanaafuu yoggaa kana hubattan akkamitti waliin hojjechuu dandeessu jedhanii suutaa walitti fidan. Yoggaa ambiraama maal godhamte yoggaa suutaa walitti fidan kana. Inni tokko waggaa 20 waggaa 30 tajaajilaa ture. Isa waggaa 20 tajaajila ture kana yogguu integreetii gootu kana akkuma nama reefu har'a qacarameetti handili gootamu positionii maal kennitaa fi yoggaa akkas ta'e beekte fairness inni jedhu sun hin bada. Fairness akka jiraatuudhaaf inni waggaa 20 tajaajila kenne akka tajaajila isaatti kaffalamu fi maaliif gara fuulduraatti hojjetee productive ta'ee nagadee mana barumsaa dhaqee yookiin immoo dulluma keessaa hanatti jiraachuu dhabuuf mala beekte. Wanti kun kan taanee fi transitional period akkam goona detailii isaa taa'anii wajjin haasa'uun isaanii ture. Barbaachisaadha ta'e waa'ee kanarratti beektee waa'ee South Afrikaa namni detailii isaa qoratee beekutu jira. Expertii nama ta'e
gara fuulduraatti atumtuun tabii gochuu dandeessa. Kana otoo ta'eera ta'e salphaa ture. Ambiraa kan maaltu jira seete beektee? Wal amantaadha. Key point asirratti wal amantaa sanatu hin turre hin jiru. Otoo silaa warroota Eertiraarraa dhufan kana kaampii jiranitti warra duratti isaan beekantu jiru beekte warra gaggeessitoota adda bilisummaa Oromoo. Isaan akka isaan yeroo hundumaa dhaqanii isaan argan. Isaan jajjabeessan. Isaanin gorsan. Barumsa barbaachisus ta'e barumsa gahaas kennanii fi developmentii haasoo isaanii mootummaa wajjin transitional waan sana eessarra akka jiru otoo briefing kennuufii ta'e suuta wal amantaatu guddataa deeme. Wal amantaa guddataa waggaa deeme warra bosona isa jiruufis immoo iyyuu deebii isaanii ta'aafii ture. Kuni hafuu isaarra kan ka'e we are beeki nama wajjinidha diilii gochaa jirra. Namni amantaa sirratti hin qabaanne inni tokko isa sayyanayyuu kana goote anaan immoo waan na gochuu fi kootu gadallaatti gadinaan jettaa jedhaani. Kanaaf beektee warri politikaa gaggeessan Dr. Abiy faa waraana guddaa isaantu qaba. Waraana guddaa isaantu qaba. Qawwee isaan guddaa isaantu qaba. Waraanni adda bilisummaa jedhamu kun waraanaatiin humna qabaatee isaaniin chaalenjii godhu miti. Adiyaadha qabu malee humna waraanaa isaanii miti isaan abdatan. Wanta waraana olaantummaa warra mootummaan kun olaantummaa wanta qabaniif hoggaa haasa'anii kennii fudhadhuusa jedhu sanatti otoo hundaa'e falataa. Uummanni keenya waraana hin barbaadu. Yeroo tokko interview gochaan ture namoota waraana keessaa bahanii akka baqataa ta'anii biyya Kanaadaa kana dhufan. Si dinqisiisa beekte yeroo handhugan dhabanii fincaan isaanii dhugantu jira beektaa. Handhugan dhabanii fincaan isaanii dhugan isa for survival. Hanyaatan dhabanii bakkan taane funaananii waggaa san nyaatantu jira beektaa. Namoota akkasii kana koomitmentii akkasii warra qabaataa turan kana kabajaatiin fudhatanii gara fuulduraatti jireenya isaanii akka isaan itti wayyeessuu danda'an uummata isaan lubbuu isaanii kennuudhaaf ka'an sana akka isaan tajaajilan gochuudhaaf qopheessuu malee yookaan akkas jedhu uummata isaanii tajaajiluun jechaa jiran ABO haa tajaajilan jechaa hin jiru yookiin immoo OPDO haa tajaajilan jechaa hin jiru. Uummata isaanii akka isaan tajaajilan gochuudha malee qopheessuudha malee waraana biraa banuun barbaachisaa miti. Waraana biraa warroota fincaan isaanii dhuganii jireenya isaanii uummata Oromoof kennaniif dhukaasaa irratti banuun fudhataman qabu. Tajaajila uummata isaaniif akka isaan kennaniif qopheessuudha. Irran deebi'a. ABO haa tajaajilanii miti. Uummata isaanii isa isaan lubbuu isaanii kennuudhaaf bahanii fi haa tajaajilanii. Isaaniif haala mijaa'aa qopheessuun dirqama keenya, dirqama mootummaa Oromiyaatti jechuun barbaada. Galatoomii. Tole galatoomii Dr. Beenyaa. Obbo Israa'el ammeenna isuma nama Dr. Beenyaatti gaafadheetti dabaltee tokko rakkinni guddaan jiru wal shakkiidha. Wal shakkiin immoo kun kan inni uumame isa waggaa 27 darbee keessa ture uummata Oromoo keessaa adda bilisummaa Oromoo irra miidhaa ga'ee waraana isaanii irra miidhaa ga'ee sun immoo darbee maqaa adda bilisummaa Oromootiin uummata Oromoo kumaantamaan ati beektaa miidhama ga'ee sanatu jira. Akkaataa isaan yeroo sanatti waraana sana fuudhanii bosona gashanii maannoo kaampii gashanii achitti immoo itti marsanii miidhaarraan ga'an sana fa'itu jira. Haala shakkii kana keessatti maaliin shakkii kana akkamitiin avoid gochuu yookiin immoo gidduu isaaniitti balleessuun akkamitti ta'uu otoo hojjechuun isaaniitti jiruuti inni isaanii waan kana xaxaa kana hojjechuu barbaachisee ta'e yaada. Amma itti godhe.
Ela ani karaa koo maalin jedhaa addi bilisummaa Oromoo experience waggaa qabsoo waggaa 40 qaba. Experience adda bilisummaa Oromoo waggaa 40 Oromoodhaaf qabsaa'e kuni amma haala amma jiru kana keessatti biyyattii kanaatiif asset ta'ee mootummaa kana iyyuu gargaaree kara qajeeltootti adeemsisuu qaba ture. Tokko akkamitti haalli waggaa 27 dura turee fi haalli amma biyyattii sana keessa jiru tokko mitiin. Haalli waggaa 27 har'aa ture murna qabsaa'otaatu mootummaa dargii waraanaan kuffisee aangoo qabate. Haala amma jiru kana keessatti garuu tokkoyyuu kan humna waraanaatiin mootummaa jiru kana ari'ee aangoo qabate hin jiru. Kan qabsoo finiinsee mootummaa duraan aangoo qabatee ture mootummaa TPLF kan aangoo irraa ari'e qabsoo uummataati. Haala kana keessatti haalli inni waggaa 27 har'aa adda bilisummaa Oromoo mudate har'as adda bilisummaa Oromoo mudate jechuun haala siyaasaa biyyattii kanaa qajeeltootti hubachuu dadhabuu natti fakkaatan. Akka yaadutti yoo ta'e gaati kun jarri lamaanuu political advantage wayii walirra ilaallachaa waan jiran natti fakkaata. Maayin kun herrega siyaasaa wayiitu jira gaati. Wal shakkuun jira. Ololli diinaa immoo jira gaati karaa adda addaa. Maayin biyya keessa baay'isee amma Itoophiyaa keessatti miidiyaa social media jiru irratti yoo ilaaltee fi addi bilisummaa Oromoo akka inni humna biraa irraati deeggarsa qabu tokkotti himamaa jiraan baay'inaan dubbatamaa jira. Haalli kun ololli baay'inaan adda bilisummaa Oromoo irratti adeemaa jiru kun tarii nu qofaaf isa social media irratti ilaallu qofa osoo hin ta'in mootummaa sana gurra mootummaa sanaa keessas tarii seenuu hin danda'a laata kan jedhu tokko shakkiin qaba'an. Isaaniyyuu affected ta'an yookiin immoo olola diinaa Oromoo gidduutti baay'inaan adeemaa jiru kanaan itti affected ta'anii Oromoo isa tokko waan isaa malu tokko gochuu akka isaan hin dandeenye isaan dhorkee jira isa jedhu tokko irraan ga'an karaa koo. Kanarraati kan hafe akkuma sila Dr. Beenyaan jedhani jarri kun waraanni kun waggaa baay'eedhaaf bosona keessa tureen haala magaalaa keessaa haala uummataa wajjin itti dabalee immoo waraana dhaqee wajjin hojjechuudhaaf waraana biyyoolessaa wajjin yommuu dhaqee hojjetu tokko dhugumayyuu counseling professional counseling yookiin gorsa walirraa hin cinne tokkotu isa barbaachisa beektaa. Barnoota jarumti isa fudhatanii ofitti simatanii train godhaniillee professional counseling fudhachuu qabu. Maayini bosona keessaa ba'eeti amma gaatii yoo trained ta'ee poolisii ta'a yookiin raayyaa ittisa biyyaa ta'ee itti makama yoo ta'e haalli bosona keessa turee fi haalli magaalaa tokko miti. Kanaafiyyuu jarri kun immoo bosona keessaa ba'aniiti amma magaala keessatti uummata tajaajilutti deemu. Akka mormituutti waraana mootummaatti dhukaasuu qofatu hin ta'in hawaasa biyyattii kanaa keessa adeemaniiti hojii hawaasummaa akka poolisiitti yookiinis immoo akka waraana ittisa biyyaatti tajaajilu jechuudha. Kanaaf of qopheessuu isaaniinis qopheessuun dhuguma wanta barbaachisaa wanta murteessaadha iyyuu. Gaatii akkuma isin jedhe political advantage herregi siyaasaa suni wal shakkiin fi ololli gidduu isaaniitti adeemaa jiru rakkina keessa isaan buuseera mootummaas adda bilisummaa Oromoos. Haa ta'uuti garuu adda bilisummaa Oromoo experience waggaa 40 qabu kanarraati more ahead deemee tarkaanfii fudhatee gara nagaatti
mootummichumayyuu gara nagaatti fiduudhaaf gargaaruu qaba ture. Isa jedhu tokkoon sammuu koo keessaa qaba. Kanuma kan koo. Okay, Dr. Beenyaa, amma namoonni beeksonni tokko yeroo haasa'an gidduu kana karaa miidiyaa na dhaggeeffatee ta'ee mootummaan dhiyeenya kana asitti attitude isaa jijjiirrateera yookiin immoo amala isaa jijjiirrataa dhufeera. Daandii ce'umsaas jedhu sanarraa karaa dur qabateerraati gadhiisee xumuufiin namoota warruma dur walitti qaban aktiivistoota Oromoo tokkorraayyuu achi fagaataa jira kan jedhanii komee kaasan jiru. Kun immoo akka mootummaan kun daandiirraa jallatee adeemu gochuutti deemaa jira. Karaa waraanaa kana deemuun maaliif Dr. Abiyyiin inni argatte gara yeroo jalqabaatti inni haasaa ture walii ajjeesuun barbaachisaa miti. Qawween yaada dulloomaadha. Eenyutu eenyuun ajjeesa. Old fashionidha wal ajjeesuun jedhaniitu haasaa turan jecha. Dhugaadha namni tokko nama tokko ajjeesuun rakkina barbaachisaa miti. Keessumaa Oromoon sirna gadaa keessattis Oromoon Oromoo irratti waraana hin banu. Waliigalteen kun utuu jiru kana gochuu isaaniitii fi dhuguma yeroo kana hundumaa ilaaltu hamma haala holola deemaa jiru innaa ilaalti akkaataa isaanii xiqqoo ishee arrogaansiitu keessatti argama jedhan kuni argama jedhaniitu haasa'u kan akkamitti ilaaltameeti waliigaltaa yaada sanaa jiru. Solomon, beektaa dhalli namaa yoggaa dimokiraasii jennu kanaaf beekte check and balance jiraachuun itti jira. Check and balance hin jiru taanaan eenyuyyuu arrogant ta'ee bahuu danda'a. Kanaadhaaf adda bilisummaa Oromoo jiraachuu isaa yoggaa jennu warri ODP hawwadan jechuu keenya miti. Isaanis jiraachuu barbaachisaadha. Check and balance qabaatee dimokiraasiin biyya sanatti keessatti akka guddatu gochuudhaaf. Inni tokko olaantummaa absolute monopoly qabaannaan badiidha. Biyya Westitti yookiin atu beektu paartiin tokko fully paarlaamaa sana fully controlii goonaan seeraan barbaadan dabarsu seeraan barbaadan dhiyeessu. Kuni dhiibbaa guddaa qaba. Haala keenya keessattis inni tokko olaantummaa guutuutti qabaannan badii guddaa ta'uudhaaf dimokiraasii hawwii qabnu sanaadhaaf ni quucarsa. Yoggaa amma waa'ee kan adeessinu yeroo namoonni tokko akkanuma ODP'n akka badduu hin hawwine fakkaata. No, ODP'n akka badduu warra hin hawwine keessaa anadha. Ani nawu akka isaan badan. Haa jiraatan jiraachuun itti jira. Maaliif gaafas beektee check and balance hin jiraatu. And balance inni tokko dogoggore inni tokko reetii godha. Inni tokko misyuuzii godhatee risoorsii inni tokko arguu danda'a beektee check and balance irratti barbaachisaadha. Yoggaan ni dhibeedha rakkinni isaa. Akkuma tu kaafte propagaandaa yeroo ammaa kana deemaa jiru argite jarri kun maal yaadaa jiru si gaafachiisa. Warra aktivistoota isaanii qofaan natti hin fakkaatu meseejiin darbaa jiru kun sooshaal miidiyaa irratti. Muuxannoo TPLF wajjin han hojjetan sana yeroo wajjin isaan wajjin foolii wajjin hojjetan sana ajaji isaanii sana wajjin hoggaa hojjetan sana hangoodhaan sana har'as babal'isanii hoggaa mul'atu argita. Jarri kun maal yaadu bakka TPLF sana deebi'uuna jedhanii yaadaa jiru moo maaltu ta'aa jira si gaafachiisu jira. Kanaafuu shakkuun hanuma jirudha. Shakkuun hanuma ta'uun itti jirudha. Shakkuu hoggaan jiru beektee it doesn't matter which direction karaa kamiyyuu haa ta'u. Monopoly hayyamuun nutti hin jiru. Monopoly ABO'n akka monopolize godhu. ODP'n akka monopolize godhu uummanni Oromoo hayyamuun nutti hin jiru. Check and balance qabatee akka fuuldura deemuu malee. Maaliif check and balance yoo jiraate isaan iyyuu real dorgommiin dhufa. Real dorgommiin isaanii maalinni anatu uummata tokko caalaa tajaajilaadha. Anatu isa tokko caalaa ajjeesaa miti beekte. Anatu isa tokko caalaa afaan qabsiisaa miti beekte muraan dorgommiin jiru. Anatu uummata koo caalaa tajaajilaadha. Uummata koo caalaan tajaajila jedhu sanarratti dorgomaadha. Isa dhanan barbaachisu uummata keenyaadha. Inni tokko qawwee caalaa qaba, inni tokko caalaa ajjeesuu danda'a. Kana mitan uummanni Oromoo irraa expect godhu.
Uummanni Oromoon expectii godhu nagaadha barbaada. Nagaasaa fiduudhaaf naatu carraa guddaa anatu caalaa carraaquu danda'aa jedhanii falmuu sunitti jiraan jedhamuufi. Kanadha. Amma fakkeenyaaf waa'ee waraanaa fi dhukkubaa kaasessuudha isii ture. Yoo carranaa kennitti sarratti fokkasii gochuudha. Yaa itti deebina isa waraanatti gara sanatti. Okay. So kanadha sin jechuuf barbaadeen okay gabaabatti. Yaa amma kan nuti kaafnu Israa'el anis warra OPDO'n akka badan hin barbaanne keessaa tokko. OPDO'n baduu hin barbaadu, adda bilisummaa Oromoo baduu hin barbaadu. Dhaaboleen siyaasaa kamiyyuu baduu hin barbaadan. Akkuma jedhame dhaaboleen siyaasaa otoo jiraatanii yookiin iddoo lamatti maaksiimam yoo baay'ate iddoo sadiittatu ta'e baay'ee gaarii. Garuu kan nuti jennu Oromiyaan isa tokko mucaashee ta'e inni tokko immoo alagaa ta'e caakaa keessa taa'uun sirrii mitiidha kan nuti jennu. Kanaaf walqixa tiriitii gochuu qabdi. Ijoolleen Oromoo bosona keessa turanii akkuma warra mootummaa jalatti qabsaa turre jedhanii isaan immoo karaa isaanii fakkaatatti qabsaa turan uummatuma kanaaf jechaadha. Otuu wanti kun ta'aa jiru qabsoo walqixxee qabsaamaa ture. Qabsoo karaa tokko qofaan qabsoo dhufe miti. Karaa baay'eedhaan qabsoo dhufe amma kan mootummaa Dr. Abiyyi fa'aa kana kan fide. Dhaabolee siyaasaas kan biyyattii galchee jechaadha. Nama hundumatti namni qabsoo hin jiru. Hanga uffata aadaa uffatanii ittiin boonuun illee qabsoo tokko wanti jechaadha. Kan inni fidu dhugaa ta'uu danda'a. Namni hin qabsoofne jiru. Yaadaan garaagara ta'uu danda'a. That's okay. Garuu maaliifiti isa tokkoon lakkisii ajjeennaa waraana meeshaa guddaa qabna nuti akka nuti si jennetti dhaqiitii waraana iddoo tokkotti dhaqii taa'ii jedhanii isa tokko akka tokkotti tiriit gochuudhaaf isa tokko Oromiyaan kan hunda keenyaati malee isaan sanaa fi isaan eenyuyyuu miti warra kaan irra nama kan biraa ta'anii miti kan isaanii isa tokkoon caakkaa keessatti galee tokko iddoo tokko dhaqeedhan. Ajaja akkasii garmalee kennuun kun immoo miidhaa fida, walloliinsa fida, jeequmsa fida malee hiikan qabu. Kan akkamitti ilaalta ammatti akkasitti ilaaluun isaanii sirriidha. Ila Solomon galatoomi gaaffii keetii fi an lachuun isaanii yoon balaaleffadhaan lachuun isaanii haala gaarii irra jiran karaa gaarii irra deemaan dhufne. Adda bilisummaa Oromoo jalqabumaa kaasee akka asmaraatii dhufeetiin lafarra gototachuu hin ta'in dhimma isaa dafee fixachuun kan dirqama isaa ture tokko. Lammaffaa immoo ololli karaa olola adeemsisuun barbaachisaa hin turre. Olola walirratti adeemsisuun barbaachisaa hin turre. Namni dabballooti mootummaa Oromiyaa tokko tokko olola adda bilisummaa irratti adeemsisaniif adda bilisummaa Oromoo sanaaf deebii kennuun barbaachisaa hin turre. Namooti tokko tokko viidiyoon gagadhiifamu baay'een hin jira. Wanti sun barbaachisaa hin turre. Fedhiin adda bilisummaa Oromoof qabsoon adda bilisummaa Oromoo maayinni mirga uummata Oromoo kabachiisuudha. Karaa fedheeyyuu. Mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaaf immoo qabsoo inni geggeessu karaa hundaati. Aarsaa inni kaffalu karaa hundaati. Kanaafiyyuu ololaaf deebii kennuudhaan olola duukaa fiiguu qilleensa duukaa fiiguutiin hin ta'u. Kanaaf akkamitti yeroo amma haala amma biyyattii sana keessa jirutti amma warrooti kabiraan walitti dhufaa jiru. Yoo inni ilaalta argiteetta yoon dhagee miidiyaa humna hordofta ta'ee fi dhaaboleen warra Gimboo Sabaat fa'aa Samaayii Paartii and so on walitti dhufanii tokkummaa ijaarrachaa yommuu isaan jiranitti adda bilisummaa Oromoo fi ODP'n immoo gargar faca'anii walirratti olola adeemsisaa walirratti lola labsuudhaaf wanta hamaa wanta gadhee Oromoodha kana jaallannees jibbinnees gaatee Oromoon aangoo farkaa qaba. Aangoo farkaa qabu kanatti immoo responsibility yookiin itti gaafatama biyyattii kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf dirqama seenaatu irra jira. Dirqama isaa sana akka gaariitti raawwachuutu irra jira. Dirqami sun isa warra mootummaa aangoo mootummaa qabatee jiru qofaarra mini kan inni jiru adda bilisummaa Oromoo anarra sirra hunda keenyarras jira. Maalin kuni dirqama Oromoonni uummata kanaaf fudhate tokko akkaataa ga'aa ta'etti akka inni itti raawwatu tokkotti gargaarsa barbaachisaa ta'e tokko kennuudha. Gargaarsi nuti barbaachisaa gargaarsi nuti kennuu qabnu keessaati inni tokko olola dhaabuudha. OPDO'n ololteef adda bilisummaa Oromoos ololuun barbaachisaa miti.
isaan lola labsaniif nunis karaa sana deemuun barbaachisaa miti. Maa'inni waraanni mootummaa, waraanni adda bilisummaa Oromoo ammaan booda bosona keessaati maal hojjetaan? Bilisummaan kanan booddee gaatii maaliif akka lolamutu hin beekamu sii galee Oromoo wajjin wal loluuf deemtaa jechuudha. Aangoorra isa jiru wajjin. Kanaafiyyuu yoo hamma danda'ametti nagaa buusanii lafa taargeetiin adeemsi ofii eessa? Galmi keenya eessa? Lafa galma isaa ilaalla. Galma isaa isa fagoo jiru sana ilaaluudha malee asiif asitti ololaaf deebii kennaa. Oodiyoo kaasee, oodiyoo facaasaa. Wanta akkasii kun hin hojjetu barbaachisaa miti beektaa. Nuti muuxannoo qabsoo waggaa 40 sunni kanaaf miti kan inni oolu. Muuxannoon qabsoo waggaa 40 warra aangoo politikaa qabatee aangoo mootummaarra jiruuf illee gorsuudhaan, gargaarsa ta'uudhaan, uummaticha tasgabbeessuudhaan, haala mijeessuudhaan, hundaa danda'uudhaan qabsoon inni guddaan inni tokko isa sanaan hojjechuutu irraati eegama ture akkasittan hubadhaan dhiifama naa godheeti. Maal dhiifama si godha reeku noosuu hidhuma. Dr. Beenyaa minnaa kaate ammatu kee waraanni itti fufe olaa waraananii jennu. Waraanni ammatu kee uumame naannoo Oromiyaa keessatti keessumaa karaa fayyaatiin miidhamamameetu uummata keenya irra gaattee yaadame. Keessumaa karaa public health irra waan hojjetuuf akkamitti yaadame? Galatoome obbo Solomon. Yaaddoon koo inni guddaan achi beektaa maaliif jireenya hundumaa naannoo sanatti hubachuudhaaf wanta tattaafataa turee fi wanta arguun hedduun qaba. Beektee yeroo Minilik uummata Oromoo cabse waraana sana wajjinan dhufetu jira. Dhukkuba horiitu gale. Dhukkubni horii uummata Oromoo jira horii dhume. Waraana sanarraa wajjin wal qabatee uummanni Oromoo dhibba keessaa gara 60tu dhumee jedhama bara sana. Maaltu fide? Dhukkubaafin waraanatu wal faana dhufe. Waraanni yeroo hundumaa dhukkuba fida. Lammaffaa maaltu ta'e? Isaanumaati reefu bayyaannachuutti ka'u Amaarinyaatiin yahidar bashitaan jedhamu tokko dhufe. Innis maaliin warra dhufe? Waraana mootummaa Minilik asii fachi deemsurraa kan ka'e dhukkubni tokko bakka tokkorraa bakka tokkotti deemurraa kan ka'e dhukkubni sun babal'ate. Innis gaagama guddaa tokko geessise. Asimmoo darbeen dhufamoo yeroo dargii milishaa dargiin waraana sanaadhaaf funaannate maal godhe? Yeroo baay'ee gammoojjii keessa ta'a. Gammoojjii keessaati torbanitti ji'atti isaanii fayyameeti magaala dhaqu. Warra milishoota sarvaayivii godhee intarvii godheera. Gaafa magaala dhaqxan maal gootu jedheen gaafadhe. Maal naan jedhani beektaa? Gaafa magaala dhaqne dhugnee machoofne dubartii sagaagalumaatiin jiraatan isaan wajjin buluudha ajandaan keenya yeroo hundumaa jiran. Dhukkuba HIV AIDSiin jiraachuu isaa beektu dhageessanitti isinitti himameera hin himamne. Kanarraa ka'e maal ta'e? Waraanni dargii gaafasii sun milishaan gaafasii sun dhukkuba sana fudhatee biyya Oromoo biyya kaanis geesse. Waraana sanatu fide jechuuf barbaadetaniin. Hambira yeroo waraana Somaalee sana Somaaleen biyya keenya practically haati qabatte tokko. Yeroo sana maaltu ta'e? Dargiini Somaaleedha jedheeti uummata Oromoo kana ibiddatti qabsiisa qe'ee isaaniitti. Somaaleen Itoophiyaa wajjin jirtu jetteeti ibiddatti qabsiifti uummata Oromoo irratti. Maaltu ta'e isaatii booddeeti? Uummanni naannoo sanaa baha South naannoo Booranaa Baalee beelatti dhume. Hiyyuma wajji wal qabsiise inni immoo.
Han sadaffaa isa dhumaa irratti kaasu bara 1999 fi 2002 sana waraana Itoophiyaa fi Eertiraan ta'e sana balaan fide tokkuma sitti kaasuufin. Hamma gaafasitti maal godhu soogidda biyya Eertiraarraatti fidatu. Soogiddi biyya Eertiraarraa dhufu suni ayoodiniin hanitti makame ture. Waraana sanarraa kan ka'e soogidda Eertiraarraa dhufu sana hin binnuu jedhani. Maal godhan instead naannoo Affaar keessaa lafa qotanii soogiddaa bakka soogiddi jiru achirraa fuudhanii akka consumption itti dhimma ba'an. Suni maal fide? Iodine deficiency hanqinni iodinii durattuun jira biyya sana keessa akka hedduu babal'atu taasise. Dhiibbaan isaa maal inni seete beektaa? Kulkula mormaa yookiin furfuraan mormaa dubartii irratti qabaachuu qofaa otoo hin taane dubartiin hanqina iodinii qabdu ijoollee sammuun isaanii dadhaboo fiizikaalii dadhaboodha deessi. Waggaa 20 meeqaaf wanti kun hayyamame biyya sana keessatti eessaa ka'a? Waraanarraati ka'e. Kanaafuu biyya keenya keessatti waraana lammaffaa hayyamuun nutti hin jiru. Waraana Oromoo iddootti miti waraana halagaa wajjinuu hayyamuun nutti hin jiru. Uummanni keenya, manguddoon keenya, dubartoonni keenya ka'anii warra politikaa gaggeessitoota politikaa keenya warra ABO'tiinis warra ODP'tiinis dhaqanii mana isaaniitti biiroo isaaniitti dhaqanii itti himuu danda'uu nutti jira. Balaa inni qabu teenye ilaaluun nutti hin jiru. Balaa inni qabu teenye yoo eegne dhumaatii Oromoo isa kanaan duraa caalaa nurratti fiduu mala. Amma yeroo darbe tokko akkan sinitti kaase. Eboolaan Koongoo keessatti babal'ataa jira jedhamee himamaa jira. Babal'inni Koongoo sana kan immoo ga'e South Sudan salphaatti ga'a. Yoo achi immoo ga'e biyya Oromoo seenuu danda'ama. Bakka waraanni jirutti, bakka jeequmsi jirutti balaan xiqqoollee miti. Balaan akkasii dhufnaani gaaga'ama guddaan nurra geessisa. Uummanni Oromoo har'aatiin ka'ee karaa barbaadayyuu haa dhufu warra dhaabbilee politikaa biyya keenyaa keessa. Adda bilisummaa Oromootiinis ODP'tiinis dhaqanii waraana nuyi hin barbaannu. Waraana miti nuyi dheebonne, waraana miti nuyi beelonne jedhanii himachuu danda'u nutti jira. Maaliif balaansaa guddaa waan ta'eef. Kana jechuun barbaada. Galatoomii Israa'el karaa siyaasaatiin nama fakkeenyaaf hin ilaalte karaa siyaasaatiin namoota waraanni isaan gidduutti ka'e Oromoon rakkina siyaasaa ODP'dhaa fi yookiin immoo OPDO dur jedhamu sanaa wajjin yeroo mootummaan ce'umsaa wayyaanee kun biyya fudhatee rakkina isaan gidduutti uumameenii waggaa 27 balaa uummata Oromoo irra ga'e argiteettadha. Isa yeroo duraayyuu hin dhiisne Haayile Sillaasee faasa maaliyyoo dhiisnu. Balaa sanarraa kan ka'e uummata baay'eetu dhumee siyaasi Oromoon jeeqamee waan meeqa keessa lixee jechaadha. Oromoon darbee amma gandaatti amma goolaatti illee ganduma tokko keessa illee amma laga bishaanitti illee ol qooduu irra ga'e jechaadha. Amma deebinee immoo akka bayyaannachuu taanee jirra. Waraanni kun immoo tokko ka'eeti karaa siyaasaatiin miidhaan uummata Oromoo irraan ka'u maal jettee yaadame? Ammiitu godhachuudhaan. Gaaffii gaariidha Solomon. Uummati kun socially ammayyuu wanta depressionii wayii keessa jiru fakkaata beektaa. Waggaan 27 darban kuni waggootii qoosaa mitiin seenaa Oromoo keessatti wanta hamaa tokkotu ta'e. Wanti hamaan suni amma effektii fudhateeti amma mul'achaa jira effektiin isaa naannoo Oromiyaa keessatti. Namni trauma isa jedhan afaan Oromootiin maal akka jedhamu beeku. Trauma keessa wanta jiru fakkaata uummatichi. Buna ofiisaatiif maasii isaa irraatii qabullee cirachuu dhiiseera beektaa. Bunni mukarratti cooligaa jira. Qotee bulaan qotuu jibbaa jira asii galee.
lafti isaayyuu lafti baay'ina namaatiin kan ka'e maasii walankaa ka'ee rakkinni hamaan hawaasa keessatti uumamaayyuu haa jiraatu malee isheedhuma jirtu sanayyuu qotachuu bunuma isa jiru sanayyuu funaannachuu wanta dhiise fakkaata. Buna ilaal jireenya keenyaan warra Keenyaa yookiin warra Taanzaaniyaa yookiinis uummata Kolombiyaa yookiin Biraaziil caalaa uummata badhaadhinaa uummata sadoo jiraanna miti. Uummati keenya uummata hiyyumaan jiraatudha. Garuu uummati Keenyaa, uummati Taanzaaniyaa yookiin Kolombiyaa yookiin Biraaziil buna qabani guyyaatti funaannataniiti hin oomishatu. Kan keenya mukarratti coorgaa jira bar. Wanti kun mootummaadhaaf ittiin fakkaatu yookiin namooti wanta qoratan hin fakkaatu. Wanti kun rakkina hamaa fidaa jira. Bara dhuftu waggaa lamaan dhuftu waggaa sadan dhuftu ikoonomii biyyattii irratti illee wanta hamaa fidaa jira. Qonnaan akka gaariitti hin qotamu taanaan bunichi hin funaanamee hin gabaa hin ba'u taanaan wanti ala ba'ee gurguramee hard currency biyyattiif dhufee biyyattiin ikoonomiin ishee ittiin socho'u iyyuu wanta baay'ee jiru hin fakkaatu. Yoo akkan odeeffannoo dhagahutti amma naannoo Western Oromiyaa kana dargaggeessi baay'inaan wanti baay'een isaa waan hojjetu waan qabu hin fakkaatu. Yookiin immoo hojjechuu wanta barbaadu hin fakkaatu. Inni kuni tiraawomaa wayii keessa jira, dipireeshinii wayii keessa jira jechuudha uummatichi. Uummatichumti mataan isaa iyyuu kaawunsiliingii barbaada. Miidiyaan biyyattii baay'inaan kan isaan itti xiyyeeffatanii olola yookiinis immoo poolitikaa murna tokkoo odeessuu irraa kan hafe uummaticha kaawunsil gochuu irratti wanta bobba'an hin fakkaatu. Ituu kana irratti bobba'aniiti uummatichi dipireeshinii jiru keessaati karaa tokko yookiinis immoo namoota ogeeyyii dhimma kana irratti qormaata geggeessan yookiinis immoo barnoota qaban hedduutu biyyattii keessa jira. Ituu isaanillee karaa danda'amu uummaticha fi gargaarsa kennuu danda'aniiti karaa kanadha kan waan ta'u kan ituu ta'eeti natti tolu. Lolli yoo baname egaati maal akka ta'u haala amma jiru kanarratti yoo lolli immoo itti dabalame tokkoffaa qaanii barabaraan keessaa hin baane tokko keessa seena Oromooni. Lammaffaa waanumti itti irratti wal lolluyyuu sichi waan jiru natti hin fakkaatu. Maaliif biyyattiin kanaan booddee lola adeemsifamu, lola Oromoo lamaan gidduutti adeemsifamu sana baachuudhaaf dandeettii hin qabdu biyyattiin kun jigdi. Biyya jige kanarra biyya jigeef immoo wanta loltu hin qabdu beektaa. Biyyi jiraachuu qaba loluudhaaf. Siyaasa kee adeemsifachuudhaaf biyyi jiraachuu qaba. Aangoo poolitikaa qabaachuudhaaf biyyi jiraachuu qaba. Uummata tokko geggeessuudhaaf yoo biyyi sun jiraate yoo uummati suni akka abbaa biyyaatti biyya sana keessa biyyi sunii fi bulchiinsi biyya sanaa yoo akka amma jiru kanatti itti fufuu danda'e qofaadha. Haala amma jiruun garuu yoo ittuu lolli banamee haalli biyya keessa jiru baay'ee wanta nama abdachiisu wanta hin taaneef kufaatii gadhee tokko keessa seenna laataa isa jedhu tokko sodaan qaba. Kanaafiyyuu ituu mootummaan illee dhaaboleen siyaasaa warri biyya keessa akka mormitootaatti socho'an illee hundumti isaaniitu kanarratti yaadanii baay'ee gaarii natti fakkaata. Kanarraa kan hafe qawwee qabattee deemtee waan tokko faayidaa hin qabu beektaa. Mootummaanis wanta bulchuu hin qabu. Dhaaboleen siyaasaas yoo biyyi hin jirtu ta'ee wanta qabsaa'aniif tokkotu dhibamaa jechuudha. Kanarratti yaaduun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Baay'ee gaarii galatoomii Israa'el. Achumaan Dr. Beenyaa amma inni ilaalte amma rakkinni guddaan tokko kan jiru gara dhiyaa Oromiyaa kan jiru karaa seekiriitiiti. Seekiriitii ennaa fudhattee baay'ee yaaddeessaadha dhugaa soofannaa ta'e. Kan amma namoota jinaasaan ture gararraan gadee gimbii kanaa, najjoo kanaa, amantii kanaa,
karaa iddoo kamiraarras namoota garaagarii naasee ture jechaadha. Uummati kanuma isa jajuyyuu wal dhaaleera amma dhugaa soofennaati. Amma maanguddoonni kabaja hin qaban jedhan yeroo baay'ee dargaggoon amma si'anaa kun dhaqanii jaarsolii funyaanitti quba qabanii qeerroodha jedhu waan barbaadan godhu dhaabii yookiin immoo cufii balbala banii cufiin kun yoo ta'u baate mana namaatti dhagaa guruu yookiin immoo rakkina akkasiitu jira. Kan ammoo kan isaan himatan maqaa adda bilisummaa Oromootii jedhu garuu jaarsolii waldaa namoonni immoo kan isaan haasa'anii lakkii adda bilisummaa Oromoo harka keessaa hin qabu kan akkas godhu waa biraatu jira humna hin beekamnetu jira. Dhoksaatti kan akkas gochisiisu ijoollee kanatti horii kennee kan jedhan immoo jiru. Waanuma namaan galle tokkotu jira jechaadha gajjallaa sana. Kana irratti dabalatee immoo waraanni ta'e immoo akkam taa'ee yaadamee naannoo karaa sekkee. Solomon beektee waggaa waraana jennu waa ta'e tarsa'eeti. Waan tarsa'e sana keessa waan hedduutti gala. Bineensa adda addaa, hattuu adda addaa, sobduu adda addaatu keessa seena. Kanaaf akkuma tokko hafte security nagaan jennuufi. Nagaan hoo jiraatedha beektee. Oromoon maal jedha? Seerri ilmaan caalaa nama mararaa jedha. Maaliif seeti beektan seerri ilmaan caalaa nama mararaa? Bakka seerri jirudha ijoollee kee guddifachuu dandeessa. Bakka seerri hin jirre ijoollee kee guddifachuu dandeessu. Kanaaf beektee Oromoodhaaf nagaan barbaachisaa kan ta'e manni keenya himuudhaaf. Yoggaa nagaan sun jeeqame hattuu, sobduu, saamtuu karra banaafi. Kanatu baname amma. Kanaadhaafidha. Adda bilisummaa Oromoo ODP wajjin hojjechuun itti jira kan jedhamuufi. Ani jechaa jiru waliigala political agendaan keessa walaa fakkaatu miti. No. Adda addummaa keessa qabaadhaa. Yoo adda addummaa keessan qabaattanii demokraasiitiin wajjin hojjettanii bu'aadha Oromoodhaaf. Maaliifi? Beektee ijoollummaa keenyatti waa'ee bulguun itti odeessanii bulguun afur qabdii jedhan sodaadamti. Adda bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf noorzii irratti fookasii godha yoo ta'e asiyu. Aangalii waan 180 degrees kana kaafachaa gochuu danda'a ta'a. Warri ODP saawuzarii irratti fookasii godha yoo jedhani 180 degrees kaafachaa gochuu danda'a ta'a. Lamaan isaanii maal kaafachaa gochuu danda'u? 360 degrees irra kaafachaa gochuu danda'anii jiru hunduma isaa Oromiyaa. Yoggaa akkas ta'e Oromoo irratti balaa dhufu hundumaa argan. Balaa politikaa, balaa siyaasaa, balaa dinagdee, balaa dhukkubaa hundumaa arganii jechuudha. Kaadhaan uummanni Oromoo isaan irraa eegu. Yoo garuu jeequmsi babal'ate, waraanni yoo babal'ate, balaansaa akkuma waa'ee dhukkuba wal qabsiisee kaasee sana qofaa miti. Hambiraa akkuma obboleessi keenya Israa'el kaase. Dinagdee ikoonomiin hin badde. Poolitikaadhaan immoo hambiraa tokkotu immoo jira beektaa. Ijoolleen keenya amma ijoolleen xixiqqoon maalirraa balte beektaa. Abbootiin keenya waraananeeti qawweedhaan wal waraananeeti aangoo inni tokko isa tokkorraa fudhataa jedhanii baru. Maal jechuudha? Gaafa guddatanii isaan nuyi goone sana gochuuf ka'u. Waraanni har'aa kuni jenereeshinii dhufuufis darbuuf ka'a. Kana dhaabuun nutti jira. Hawaasummaa keenya keessatti innis impaaktii qaba. Uummanni keenya cultural capital jennee haasofnu jedhamte Gadaa is cultural capital, is political capital. Kaapitaalii keenya irratti hundeeffannee of ijaarree gara fuulduraatti deemna malee aadaa halagaa wal ajjeesoo sana irratti bobbaanee kaapitaalii keenya dadhabsiisaa deemuun nutti hin jiru. Yoo dadhabsiisaa deemna ta'e uummata keenya balaa har'aaf miti
balaa isa boruu keessatti akkatti dhuunfamee akkatti liqimsamee deemu gochuu keenya ta'a. Kanaadhaafidha. Har'a politikaal adda addummaa politikaa jiru kana qabaatanii wajjin hojjechuu baruu danda'uun isaanitti jira. Wajjin hojjechuu baruu. Dimookiraasii hojjennu waan salphaadha miti. Ofittummaa kee nam beekaa kee dhiiftee ani caalaa kee dhiiftee fedhii kee lafa keessee fedhii uummata kee dursiisi kan jedhamuuf kanaaf. Yoo fedhiin uummata Oromootu dursa yoo ta'e fedhiin ABO, fedhiin ODP lafa taa'e jechuudha. Yoo Oromootu dursa ta'e kan irratti wal lolan hin jiru beektaa. Akkuma kaase akka bulguu sana ija afuriin ilaaluu ta'a yoo politika adda addaatiin yoo ilaalame. Isa sana jajjabeeffatanii guddifachuu akkamii wajjin hojjennaa sana taa'anii kennanii fudhachuudha malee waraanni uummata keenyaaf waan qabu. Har'a keessumaa har'a egaa climate change jijjiiramni qilleensa babal'atee lagoonni gogaa deeman bosonni keenya gaamancaa deemu keessatti baalli tokkollee lafa bu'uun ittiin jiru biyya keenya keessatti annasalli. Baala tokko kutuunumti saayyuu of qusachuu danda'uutu nutti jira. Dhala namaa, ilmaan namaa walirratti dhukaasuu, wal ajjeesuu miti. Maal jedha Oromoon? Hidda malee xannachin dhiiguudha. Oromoon hoggaa Oromoo tokko dhiigsu wajjin dhiiguu keenya aadaa uummanni abbootiin keenya nutti dabarsan sana deebisnee bakka halagaa nurratti ajjeesuu tattaafate keessaa baasnee wal ajjeesuu nutti hin jiru. Wal ijaaruu nutti jira. Wal fayyifachuu nutti jira jennee hanka'uu nutti jiruudhaaf. Uummata keenya abdii kutatee jiru kana yeroo ammaa kana. Warra abdii itti horu. Warra abdii kennuu fi warra akkasaan hawwii isaanii ijaarratan, hawwii isaanii guddatan taasisuun nutti jira malee. Qawwee walitti dhukaafnee dibbee waraanaa walitti roorrisnee uummata keenya sodaachisuun nutti hin jiru. An jedhu kanaaf. Galatoomii Dr. Beenyaa. Israa'el amma isumatti si deebisa amma lamaanuun isaanii amma bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa yookiin dhiya qofatu hin ta'in naannoo Oromiyaa hundumaa keessaayyuu akkuma diigamee jirutti kan haasa'amu. Even naannoo Oromiyaa hin ta'in naannoo Oromoo warra kan biraa jira naannoo Amaaraafaa kan biraa keessaayyuu rakkina akkasiitu jira kan jedhamuti oduun dhaga'ama jecha. Rakkina kanaaf immoo namoonni yaada irratti olii galan sana dafanii bakkaan ga'uun sun immoo alagaa Oromaa kanaaf qaawwa fidee yookiin immoo namoota warra maqaa qeerrootiin yookiin maqaa adda bilisummaa Oromootiin sobanii faayidaa mataa isaanii hojjetaniif karaa bane kan jedhanii haasa'an jiru. Kanaaf immoo rakkinuma isaan gidduutti jiru. Kanaaf lamaamtu isaanii akka itti gaafatamaatti namni komee kaasu jechaadha namooti uummata haasofsiistu jechaadha. Mee kun maal ta'uu qaba jettee yaadda jiru qaba? Ilaamee wanti ta'uu qabu adda bilisummaa Oromoo isa ta'u ODP'n ilaa dirqama ofii isaanii fudhachuu qabu beektaa. Caasaa mootummaa gajjallaatti diigame sana ijaaruudhaaf mootummaan gargaarsa OLF hin barbaadan adda bilisummaa Oromoo illee gargaaruu qaban. Maaliif adda bilisummaa Oromoo tokkummaa Oromoo ijaaruudhaaf dirqama fudhatu? Maaliifiti ODP'n immoo nagaa Oromoo tasgabbeessuudhaaf dirqama fudhatu? Akka mootummaatti aangoo irra jira. Garuu dirqama kana nan fudhadhe maaliif hin fudhatu? Nagaa kanan nagaa mootummaa nagaa Oromoo kanan buusa, nagaa Oromoon naannoo Oromiyaan tasgabbeessa, nagaa Oromoon ijaara, nagaa Oromoon dhaaba jedhee waliin gaarreffachuu mini walitti
waliin gaarreffachuu sana itoo hin ta'in waliin hojjechuudhaaf maaliif hin qabu? Dabballooti isaanii baay'ee nan arga, dabballoota nan argaa, namoota siyaasaa baay'ee nan argaa. Baay'ee wanta negatiif ta'e malee isaatii yookiin wanta ijaaraa ta'e tokkotti irraatii dhabda takka takka. Press conference isaan kennan nan dhaggeeffadha. Dhugaasa ta'u sobaa wanti faayidaa nuuf qabu amma badiin haa jiraatu bakka fedheyyuu badii sana maaliif advantage godhattee fudhattee badii sanarratti kaaftee positively maaliif isin ijaartu, maaliif nagaa Oromoon ijaartu, maaliif tokkummaa Oromoo hin ijaartu, isadha kan waan inni ta'u. Ituu adda bilisummaa Oromoo akkuma siin jedhu bakkee taa'ee yookiin dhimma mataa isaatii waajjira banachuun faayidaa hin qabu barra. Yookiinis immoo filmaatii inni dhufu kun haa adeemu jedhanii ofumaati ololuun isa miti faayidaa kan qabu. Faayidaa kan qabu tokkummaa Oromoo ijaaruudha. Maaliif tokkummaa Oromoo yoo ijaareeti tokkummaa Oromoo ijaarame sana keessadha jabinni kan dhufu, Oromoon kan inni jabaa ta'ee dhiyaatu. Walii obsuu danda'uudha, wal danda'uudha beektaa. Haa dubbatu, dabballeen dubbachuu dandeessi, dabballeen gajjalaa dubbachuu danda'a. Namooti baay'een namoota wanta negatiif ta'e haasa'uu danda'u. Garuu waan sana duukaa bu'uu miti. Sana duukaa yoo hin buuta ta'e negatiif wanta ta'e tokko yookiin immoo wanta diigaa ta'e tokko duukaa buuta ta'e ati sinuma diigdaa jechuudhaan. Garuu asitti amma kan rakkina ta'e Israa'el waraanaa fi bakki hin qophoofne amma rakkina kan ta'ee jiru sadarkaa siyaasaatti waan ol dhaban natti hin fakkaatu. Waraana sanaa fi waraana keessumaa bosona jiruu fi bakki qophaa'ee akka walii galame sanatti bakkaan ga'uudhaaf amma namoota warroonta keessa beekan aktivistoonni baay'een mootummaan lafarraa harkifate. Addi bilisummaa Oromoo lamaanuu isaanii harkifatanii kana bakkaan ga'uudhaaf. Kun immoo maal ta'e bultiidhaaniiti rakkina biraa uumaa deemee kan jedhanii kaasu gara lachuu. Isadhaam nan siin jedhu laamee ODP'n nagaa Oromoo tiksuu, nagaa Oromoo ijaaru, nagaa Oromoo bakka inni jirutti deebisuu danda'u kan siin jedhu kuni rakkina nagaa boora'insa nagaan dhabamuudhaaf sababa tokko kan ta'e waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona keessa jiraachuu isaati ammallee. Uummati sodaachuu isaati ammallee. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin namooti tokko tokko naannoo baay'eetti uummatarraan wanti isaan geessisan suni nagaa Oromoo boorreesseeraan. Namoota keessatti shakkii sodaa uumeeraan. Kanaafiyyuu inni jalqabaa nagaa Oromoo ijaaruudhaaf, nagaa Oromoo tiksuudhaaf dirqama isa dura seene sana fiixaan baasuu danda'uutu irra jiraadha gaatii. Maaliif sababi isaa amma waraana mootummaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo gidduu wal ariisaatu jira natti fakkaatu, waliin gaarreeffachuutu walitti dhukaasuunis hin jira darbee miti. Wanti kun ta'uu hin qabuudha. Wanti kun akka hin taaneef waraana sana achi kaasuu danda'uutu irra jiraadha. Karaa biraatiin immoo inni ilaalte amma waraanni adda bilisummaa Oromoo amma ammaatti dhukaasan dhibanii hin jiru jedhu warri adda bilisummaa Oromootiin karaa adda bilisummaa nagaatti. Karaa biraa inni ilaalte immoo naannoo Amaaraa fudhadha. Naannoo Amaaraa amma Gimboot Sabanii fa'aa, Samaayyaawii warri jedhaman fa'aa, Itoophiyaa Deemokiraatii warri jedhaman amma gidduu kan inni ilaalte baadiyyaa caakaa keessa banii katamaa keessa illee waa baatanii deemu. Lafa ol gahiitti jechaadha. Naga takka yeroo taa'ee ilaalu kan isaanii yoo kunoo akkasitti otuu deemaa jiru waraana sababa godhataniiti maleessaati otuma waraanni sun jiruuyyuu walii jiru jechuun maltu isaan dhowwa sabanii poolitikaadhaan malee yoo ta'e seelaan. Yoo isa haasofna yoo jenne gaatii Gimboot sabaatti waraana 5,000 qabaa dheeramni hiikkachiiseera isa hin dhageenye gaatii. Jechuun isa haasa'u amma kan keenya gaatii amma waa'ee dhimma Oromiyaarra wanta jirruufi caasaan mootummaa bakka hundumaattuu diigameera gaa miti. Jallaa caasaan mootummaa gara gadii bakka hundumaattuu diigameera. Kan baay'ee nuti dhiyoo ta'e amma naannoo Oromiyaa
kun duddubbee mootummaati si galeera beezii mootummaati. Mootummaan kun yoo filmaatatti dhiyaate amma isa dhufu Oromiyaa keessatti filama. Malee isaati biyya Amaaraa dhaqee hin filamu. Ofuma isaatiif iyyuu bakkuma beeziidhuma isaayyuu hin ijaarre nagaa beezii isaa keessatti hin ijaarre. Naannoo nagaan hin tasgabboofne naannoo Oromiyaa keessatti. Oromiyaan ekonomikali namni kufaa jira gadi adeemaa jira maaliif duraan hin beektaa onillee dur na yaadadha mana barnootaati galee dhoqqee isaa funaanneeti lafti oobdiin dhoqqeetiin lolla'ameeti hidhattee laga maasii bunaati buna cirtee fiddee achirra aftaa at least bunni mukarratti hin cooligu bara ani ijoollee ture. Amma gaatii haalli isaa gara kanatti adeeme beektaa. Bunuma funaanuun ekonomikali namni tiraamaa wayii keessa jira jechuudha. Naannoon sun tiraamaa keessa jira. Naannoon sun kaawunsilingii barbaada. Naannoon sun nagaa tasgabbii cimaa barbaada. Seerri biyya naannoo sana keessatti nagaa fi tasgabbiin bu'ee caasaan mootummaa diriiree uummati sun jireenya isaa isa fooyyee qabu isa durii sana akka duriitti deeffachuu danda'uu qaba. Kanarraa kan hafe ituu waraanni bosona keessa sosso'aa jiru bosona waraana sana fituu iddoon hin qophaa'in mootummaa waraana ittisa mootummaadhaa wajjin ituu wal gaarreeffatanii ituu walitti dhukaasanii nagaan naannoo sanatti hin bu'u uummatichis nagaan argatu jechuudhaaf. Dr. Beenyaa sumatan si deebisa. Waraana inni jedhamu kun waraana bilisummaa Oromoo lamaanumti isaan sababa waan godhatan sitti fakkaata. Yeroo amma kan Beenyaa naannoo Amaaraa inni ilaaltu akkasaan qabee baatanii deematti inni ilaalte waraana bilisummaa Oromoos immoo namni itti dhukaasee ajjeesee gammaatti hin jiru kan magaalaa keessaa nama jeeqaa jiru wanta garaagariitu adeemaa jira magaalaa keessaa kan jedhame haasa'amutu jira malee waraanni bakka saniyyuu amma naannoo dhiyaannaa gaafatte nama baay'ee jinaaseera. Waraanni akka waraanaatti magaalaa keessa yoo adeemu malee wanta inni miidhaa namarraan ga'ee hin jiru kan jedhantu haasa'u jechaadha. Kan garuu waraana fakkeedhaniitu adda bilisummaa Oromooti akka jedhee maal godhedhanii bifa biraatiin waan faayidaa mataa isaanii hojjetantu jira jedhan. Kan namni amma waraana bakka qopheessanitti amma haalli mijaa'utti lama ta'anii waliin politikaalii waliin hojjetanii waan sana kontiroolii poolisii Oromiyaa wajjin illee geessanii kontirool gochuu hin danda'an turani. Obbo Solomon, I think waan tokko hubachuun nutti jira natti fakkaate. Beektee caasaa sana deebisanii ijaarrachuudhaaf chaalenjiin warri ODP feesii gochaa jiranii fudhatama yookiin immoo credibility isa jiru sana isatu sarara rakkina isaanii ta'aa jira. Yeroo darbe uummanni keenya akka isaan beekutu jira. Deebi'anii warri mataarra jiranii obbo Lammaan Faayyoo, Dr. Abiyyi Faayyoo ilaalcha isaan qaban warri godaanman hin jijjiiramne. Warri godaanman jijjiiramnetti uummata keessatti ammallee fudhataman qaban. Fudhata dhabuu sana beekti. Yani structurii mootummaa sana breakdown godhe. Caccabsee ABO miti eenyuyyuu miti. Waraana ABO miti eenyuyyuu miti. Credibility isaan qabanii turan sana chuma jiran mayyuu. Kanaadhaafi adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuun hin baasu beektaa. Qallee nama takkaa si sobe dhiyeessama gochuufii dandeessa. Lama si sobe dhiyeessama gochuufii dandeessa. Nama jireenya isaa guutuu si sobe lammaffaa dhugaan itti dubbate ittiin fudhachuu hin dandeessu. Credibilitiin kana waggaa 27 irratti arganiiti uummanni didaa jira. Inni rakkina ABO miti, rakkina ODP'ti. Haan isaan gochuun itti jira, tattaafachuun itti jiru uummata keessa namoota caasaanii keessa duratti warra hin jirre, warra uummata keessatti amanamaa ta'an, uummata keessatti dhageetti qaban, ilaalcha politikaa isaanii nama diduu danda'u yoo ta'e yoomaa miti. Garuu tasgabbii biyya sana keessatti, biyya Oromoo sana keessatti tasgabbii fiduudhaaf caasaanitti fiduu danda'uun isaanitti jira. Uummanni beektee han dhaga'u nama amanamaa ta'edha. Nama
credibility qabudha dhagaa. Qawween miten beekte structurean dhiyeessuu danda'u. Credibility sana fudhatama sanadha. Kana gochuu danda'uun isaanitti jira. Akkuma obbo Israa'el kaase adda bilisummaa Oromoos kana keessatti qooda qabaachuu danda'a. Maakkan godhee warroota uummata keessaati caadhuma ODP ijaaruudhaaf tattaafatanii isaan irratti gufuu ta'uun hin jiru. At the end of the day uummanni keenya tasgabbaa waanta barbaachisuudhaaf. Okay? Warri ODPs immoo caan isaanii fedhii ODP uummata irratti impoozii gochuudhaaf ta'uu deemuun hin jiru. Uummanni fedhii isaa ofiisaa haa murteeffatu. Akkamitti gaafa filmaanni ta'u abbaa barbaade haa filatu. Hamma kana ta'e irratti caasaanii hin jirre suni nagaa Oromoo deebisuudhaaf caasaan suni diriiruun barbaachisaa ta'a. Kana gochuudhaaf uummata keessaa warra fudhatama qaban, manguddoo keessaa warra fudhatama qaban bakka sanatti geessuu danda'uun isaanitti jira. Isa dura akkuma duratti sana gubbaarraa himanii dhageessifachuu otoo hin taane uummata wajjin mari'atanii, uummata wajjin taa'anii kennanii fudhatanii deemuu danda'uutti jira. Inni akka duratti suni gubbaarraa gadi himuun suni it is ill democratic, contrary to principle of democracy. Okay? Marga namaa sana kan jeeqaa ture isadha. Inni ta'u demokiraasii kan fidu akka gadaa, akka aadaa Oromootti isa ta'u akka gochuudhaaf uummata keessaa akka isaanii isa duratti sana hanga geessu fuudhanii kaawwachuu danda'uun isaanitti jira. Yoo ta'uudhaa baate garuu amma nan dhagaa horii hedduu kaffalanii fi namoota hansaanii ergatanii tattaafataa akkasa jiran nan dhagaa. Inni kun akkanan ilaalutti fala isaaniif hin ta'u. Dubbiin ijaarrachuun amanamaa qabaachuudha. Sobduu hattuu aca barbaadee warra duratti sana deebisnee keessinaani siniif hin hojjetu. Dhalli namaa miti. Bineeyyiin iyyuu saawwan, re'oon, hoolonni, booyyeen, saroon yoggaa ati deddeebistee isaanii rukutti sirraa baqatu. Saree amma yoo ati rukutti sirraa baqatu, yoo ati ammatti garasitti dhiyoof. Dhalli namaa akkasii beektee ati akkan barbaade godhaan hin ta'u. Kanaaf demokiraasiin hin barbaachisuufi. Uummata wajjin manguddoo wajjin taa'anii fudhatanii kennanii ijaarrachuu danda'uun isaanitti jira. Akka durattiiti qawweetiin keenya ijaarrannaan har'aaf ijaarrattan sitti fakkaata. Akkuma kanaan durayyuu sin jalaa jeeqamee caccabe hin caccabaa inni ammoos gara fuulduraatti. Falli kasanii fi ta'u warra poolitikaa wajjiniinis kennanii fudhachuu, warra hawaasa uummata keenya wajjinis kennanii fudhachuutu barbaachisaa. Inni tasgabbii fida biyya keenyaaf, uummata keenyaaf. Isaaniidhaanis seenaa keessatti hin himamu beekte, positively waamamu. Bara eenyu maaltu ta'e? Uummanni keenya beekte oral tradition otuma ta'uyyuu gara fuulduraatti barreeffamaan hin ta'a beekte uummanni keenya hin yaadata maal akka ta'e. Bara Lammaa, bara Abii uummanni keenya kana nuuf godhanii jedhanii akka isaan yaadatan seenaa keessatti akkamitti yaadatamna jedhanii yaadda'uun isaanitti jira. Uummata keenyaaf tasgabbii fiduun danda'uun isaanitti jira. Tasgabbiin immoo gubbaatii gadi otoo hin taane gadirraa wajjin taa'anii dhaggeeffatanii wajjin taa'anii haasa'uutti jiraan jedhu kaasuu barbaada. Baay'ee gaariidha. Gama gara dhumaatti dhufne irraa amma daqiiqaa lama isinii kenna lamaan keessanii fi mee Israa'el irraa jalqaba. Israa'el mee karaa mootummaadhaaf karaa adda bilisummaa Oromooti.
maal gochuutu isaanitti rakkina waraana jedhu kana dhaamsadha qabdu. Isaa lamaan isaanii dhaamsadhi qabdu. Maal gochuu isaanitti rakkina dhufaa jiru kana dhaamsuudhaaf ta'e yaada. Baay'ee galatoomi Solomon. Addi bilisummaa Oromoo kanaan booddee waraanni isaan barbaachisu. Waraanni isaa hamma danda'ametti har'aaf borii haa ta'u ammaa kaasee hamma danda'utti mootummaan waraana sanaaf akka inni bakka barbaade waraana sana qubachiisu taasisuun dirqama sana fudhachuu qaba. Dirqami suni waraana bosona keessa jiru qubachiisuu qofa ituu hin ta'in dirqama nagaa naannoo Oromiyaa keessaa tasgabbeessuu irratti qooda guddaa waanta qabuu fi qooda nagaa buusuu isaa mataasa karaasaa raawwachuu qabaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa yookiin ODP'n waraana adda bilisummaa Oromoo amma bosona keessa sosso'aa jiru kana hatattamaan bakka jiruuti kaasee bakka qubsuma beekamaa ta'e tokko akka inni qubachiisu utuu irraa eegama. Dirqama kana fudhatee haala tokko malee haaluree tokko malee dafee qubachiisuun barbaachisaadha. Kun maaliif barbaachisaa? Nagaa naannoo Oromiyaa tiksuudhaaf, nagaa buusuudhaaf, nagaa biyya Oromoo, nagaa Oromoo tiksuudhaaf haala amma jiru kana keessatti tarkaanfii murteessaa waanta ta'eef kana ammaaf ammatti ituu har'a bor hin jedhin hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Lammaffaa tokkummaa Oromoo ijaaruu. Wanta tokko hin taaneefidha kan isaan amma wal atakaaraa jiran. Atakaaroon amma nuti dhageenyu kuni garaagarummaa isaanii babal'isuudha. Ani gara biraadhaa, ati gara biraadhaa waliin jechaa jiru sii galee. Ituu tokkummaan Oromoo ijaaramee national interest Oromoo yookiinis immoo fedhii Oromoo waliigalaa tokko irratti akkuma kanaan dura jennu wal ta'ee Oromoo wal duukaa dhaabbatee tokkummaatiin dhimma isaa irratti hojjechuu danda'eera ta'eeti atakaaroon nuti har'a arginu kuni hin mul'atu ture. ODP'nis kanarratti dirqama isaa raawwachuutu irra addi bilisummaa Oromoos muuxannoo qabsoo waggaa 40 duwwaa osoo hin ta'in kanarratti fuulduree ta'ee fuuldura adeemee tokkummaan Oromoo akka inni ijaaramu mootummaa amma biyya bulchaa jiru kanaa wajjin dirqamaan hojjechuutu irra jira. Eenyuun iyyuu hin balaaleffatu. Dr. Abiyyiin hin balaaleffatu, obbo Lammaas balaaleffachuu hin danda'u. Lachuun isaanii iyyuu dhiiga isaatii Oromoota. Hamma danda'ametti ofitti fidanii walii wajjin ta'anii hojjetanii Oromoodhaaf nagaa seena qabeessa ta'e tokko bu'uureessuudha. Inni sadaffaa wal danda'aadha, walii obsaadha. Inni dhumaa seenaa keessatti yeroon kuni akkuma kanaan dura si'a 100 si'a 1000 jedhamaa ture. Seenaa keessatti kuni yeroo addaati. Oromoon ofiisaa qofa bulchuu osoo hin ta'in dirqama biyyattii kana dirqama seenaatu harka jiran. Yajamaa nama qaanii nun godhina. Addi bilisummaa Oromoos guddadhaa guddina experience qabsoo keessanii wajjin wal qixu san fakkaadhaatii mul'adhaa. Dirqama fudhadhaa. Tokkummaa Oromoo ijaaruudhaaf seenaa keessatti immoo bakka Oromoon amma jiru kana sadarkaa tokko gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf walta'iinsaan hamma danda'ametti walii dhiisuudhaan wal danda'uudhaan garaa walii bal'achuudhaan waliin hojjechuun dirqamadha. Kana si'a tokkitti karaa kana isin harkaa dabee karaa lolaa amma jalqabdan kanarratti daqiiqaa muraasaaf itti fuuftanii jennaan Oromoon qaanii keessa jira, umrii keenya guutuus hin balaaleffannaa jechuudha. Galatoomi Bossaal. Dr. Beenyaa isumatti dabaleeti gabaabsi. Uummati Oromoo, beektonni Oromoo, aktivistoonni Oromoo, qeerroon
qabsoo dhiiga ilmaan Oromoo baay'een dhufe kan akka inni hin fashallee jarreen kana lamaan irratti bifa kamiin dhiibbaa gochuu qabatee yaadamee cimamee laawuse. Galatoomi obbo Solomon gara dhumaatti ka'een waa tokko ni barbaada. Har'a dubartiin tokko Elizabeth Ohene hanjamtu tokko xalayaa BBC irratti xalayaa tokko barreessiteeni Dr. Abiy Ahmed the year of the person of the year jette barreessite Afrikaadhaa fi the person of the year jette barreessite BBC irratti kun wanta guddaadha. Dr. Abiyyiin baga gammadde jechuun barbaada. Waan akkasii irraa eegna, waan akkasiiti hunduma keessan irraa eegna. No more or no less. Okay? Yoggaa akkas gootan gammanna baay'ee. Maaliif dhala Oromootu addunyaa irratti carraasin hojjetaa jirtu beekamtii argataniidhaaf baay'ee ni gammanna. Achirratti in fact kan kaaste akka waan guddaa gootee anna ishee kaafte keessaa tokko waraana isaaf dhaqe sana akkamittiin jijjiiree akkasitti push-up hojjechiisee nagaatiin akka inni fixe sanadha recognize goote. Ani ishee hiikkaa ishee jecha ishee kana wajjin dhibbatti waliin gala. Akkasuma amma dibbee waraanaa reebamu kuni nuuf hin ta'u. Akkuma gara wara militarii sana akkasitiin jijjiirte sana isa kana barbaanna uummata Oromoo keessatti. Waraanni nun barbaachisu. Dibbeen waraanaa nun barbaachisu. Uummanni keenya kanaan barbaadu miti sinchichi barbaadetaniin. Kuni dhaamsaa Dr. Abiy kan dabarseef. Waa'ee konfliktii kana yookiin waan kana. Waa'ee akkaataatti militaarii warri Koreellaa keessa falmataa turan kun akkamittiin mootummaa kana keessatti sistema kana keessatti integrated ta'asa jedhu sanarra. Waan jechuu barbaada. Dhalli namaa waraana keessa warra turan hawaasa keessatti deebi'anii salphaatti galuun hin danda'amu. Piroosesii barbaachisa. Piroosesii kana keessatti dizaayinii gochuun barbaachisaadha ta'e waa'ee kana beekan qormaataan warri akkasaan gorsasanii kenna gochuun barbaachisaadha. Yoo ta'uu dhabaate konfliktii ammas immoo konfliktii keessa kan galan barbaada. Konfliktiin nun barbaachisu nagaan transitional period qabaachuun barbaachisaadha. Kana irratti hojjechuun itti jira. Sadaffaa yoo waliigalteen isin iddootti badu uummanni keenya yaaddoon ittiin jiru. Yookiin isin warra kennee fudhatu ta'uu baraa. Warra kennee fudhatu. Anaan jechaa jiru. Inni tokko haamoo hamuu miti jechaa jiru. Kennanii fudhachuu wajjin guddachuu wajjin deemuu wajjin dagaaguu jechuu barbaadataniidha. Yoo kanarratti rakkina qabaattan isinirraa ala kan ta'e neutral body isinirratti hani qoodan goone gar tokko keessatti warra hin dandeenye danbala'uun ittiin jiru warra jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf warra abbaa gadaa, abbootii amantii, warra siiqqee. Even beektota Oromoo komitee tokko koree tokko akkasaan ijaaramanii isin lachuu iddoo kan jiru haasoo keessan akkasaan observii godhan akkasaan iddoo keessan galanii isin iddoo itti garaagarummaan hoo jiraate uummata akka yaaddessinitti akkasaan qabachuu danda'an akka godhaniif koree akkasii kana nuu ijaaruun barbaada. Uummanni keenya taa'ee yaaddoon ittiin jiru kanaatii booddee yaaddoon ofiisaa balaa qabaayeeti. Yaaddoon ofiisaa abdii nama kutachiisaayeeti. Abdii nama kutachiisuun immoo ofiisaa balaa waan ta'eef uummanni keenya yeroo kamiyyuu caalaa politikaa Oromoo keessatti qooda qabaachuu isaanitti jira.
akkamii qooda qabaatu. Yoggaa isaan dibbee waraanaa walitti reebanne isin immoo dibbee nagaa rukutaa. Dibbee nagaa rukutaa biiroo adda bilisummaa Oromoo dhaqaa nagaa barbaanna jedhatti himaa. Biiroolee ODP dhaqaa nagaa barbaanna jedhatti himaa. Biiroolee Dr. Abiy dhaqaa nagaa barbaanna jedhatti himaa. Yoo isaan illee isin dubbisuu didan yeroo ammaa kana miidiyaatu jira. Mana kireeffadhaatii yookiin istaadiyeemii kireeffadhaatii yookiin immoo gabaadhuma keessa dhaabadhaatii miidiyaa waammadhaatii yookiin immoo viidiyoo nama keessanii selfoonii keessanii rikoordii godhadhaatii addunyaan haa beektu. Oromoon naannoo biras haa beeku. Akka nagaa barbaadan himadhaa openly. Yeroon ammaa akka duratti miti beekte hanati dubbatte nam tokko gruupiin 2, 3, 4, 5 taatanii dubbattan wal dhageettiin yeroo ammaa kan salphaa ta'eera. Miidiyaatu jira, sooshaal miidiyaatu jira. Waan akkasii gootanii dibbee nagaa warra dibbee waraanaa rukutu caalaa hankeessan caalaatti akka dhagahamu godha. Uummanni keenya nagaa barbaada. Uummanni keenya waraanaan barbaadu. Uummanni keenya kanaafuu dibbee nagaa sana, dibbee waraana sana caalaa sagalee guddaa akka qabaate dubbatu gochuudhaaf dirqama qabdu, dirqama qabnaa kanuma jechuun barbaada. Galatoomii Solomon. Egaa daawwattoota keenya nu wajjin turuu keessanitti hedduun isin galateeffadha. Amma wanti nuti ilaalan egaa rakkoo uummata keenya keessaa har'a ga'aa jiru badii kanaan dura ga'ee rakkoon uummata keenya irra ga'ee akka deebi'ee irratti hin dhufnee fi namoota ogeeyyii kana wajjin mariichaa turre jechaadha. Waraanni karaa kamiin iyyuu mootummaa naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaas haa ta'u adda bilisummaa Oromootiinis yeroo ammaa kana Oromoodhaaf waraanni barbaachisaa akka hin taane. Uummati keenya akkasittiin yoo miidhamee jira, hiyyoomee jira, gidiraa keessa jira. Uummata gidiraa keessa jiru kana immoo gidiraatti dabarsuun baay'ee barbaachisaa akka hin taanee fi fudhatama akka hin qabne barannee jechaadha har'a. Kanaaf qophii har'aa kanarratti yaadaleen dhiyeessan keessummooti keenya yaadalee isaan dhiyeessan karaa dhaaba kamiiniyyuu yookiin immoo karaa sagantaa miidiyaa ONN kanaanii kan yaada isaaniitu hin ta'in yaada ofii isaanii irraati burqe dhiyeessanii akka namoo akkasiin nu hubattanis isin gaafadha. Kan qopheesse isinii dhiyeesse Solomon Namarraati. Karaa teeknikaan immoo waajjira ONN irraati kan nu qopheessantu jiru jechaadha. Har'aaf kan irratti raawwadha. Nagaa Waaqayyoon bulaa.